Hayyee daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa. Minilik wanni isa inni godhe lakkaaniin dhumu san irra deebi'uun Oromoon quba qaba. Wallurraa jalqabee hanga Booranaatitti. Dhuguma Oromiyaa walabaa sana deebisuudhaaf ijaaruudha. Oromiyaa walabaa deebisuuf ijaaruun immoo akkamittiin ta'uu danda'a? Sagantaan siyaasallee akkasiin jedhu. Abaa Oboon kaayoon Oromoo mirga hiree murteeffannaa Oromoo dhuga oomsuudha yoo ka jedhu taate dogoggora guddaadha, daangaa hin qabu. Kaayyoon nuti hundee diddaa gabrummaa Oromoo maali? Suma jedhu sin gaafachuu barbaadeni. Kaayoon akka jaarmayaatiitti kaayoon siyaasaa ka addi bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa bara 1976 ragga irratti kaa'ee gaafa bakka sanatti dhiyaate immoo dantaasaa guuttachuudhaaf akka barbaadetti nama oofuun dhaabbachuudha qaba. Waan qabsoo Oromoo aadaa qabsoo Oromoo keessa hin turre waan akkasiisan calaqqisiisuun mukkuraateen jedhaan yookiin immoo achirra bokkuu qonyitti illee jedhaan yeroo tokko tokko bokkuu qonyittii jechuun bokkuu dabduudha. Galatoomi. Mentaalitii Abisiiniyaati. Nama tokko oluma kaatee ragaa tokko malee nama tokko oluma kaatee qabsaa'aa tokko oluma kaatee gandummaa yakkuun ergamtoota Abisiiniyaattu mentaalitii Abisiiniyaa qabatee sammuu Abisiiniyaa qabatee qabsoo Oromoo keessa lixe.